iccitii tiisuu yoo hin jiraanne bultii diigama. Iccitii tiisuu yoo hin jiraanne saahibummaa bada. Iccitii tiisuu yoo hin jiraanne biyyaa bada. Iccitii tiisuu yoo hin jiraanne kaayyoo diinii fashala. Obboleeyyan kiyya ka muslimaa. Iccitii namni fi qabachuu qabu jira. Lubbuu ta'e keessa jiraachuu qabu. Taati manaa beekuu hin qabne. Lammaffaa iccitii sii fi haadha manaa jidduu jiraachuu qabdu jira. Ta namni gandaa dhagahuu hin qabne. Adaba kana eeggachuu qaba namni. Akka haasawaan nu duraa baati. Akka saahiba jabaa jennee yaannu nu duraa baati. Wanti hundi bakka qabdii beeki. Wanti hundi tartiiba qabdii beeki. Haasawni bakka bunaatti haasawan kophaadha. Haasawni saahiba wajji haasawan kopha. Saahibootuma keessaa ka kopha wajji haasawitu jira ammaas haasawa gari. Haasawni dhiirtii wal wajji haasawitu kopha obboleeyyan. Haasawa hunda nama hunda bakka hundatti hin haasawan. Hudhayfaa ibnul Yamaan iccitiin ni beeku bara abbaan biraa tokko hin beeku. Wanti hundi bakka qabdii jechuudha. Waan siifi saahiba kee tokko qofa keessa jiraachuu qabdu hedduu jira. Waan namni alaa tokko siin mari'ate beekuun qabu saayimni keessan. Maaliif iccitiidha wanni kun? Meeqaa abboo jira duboon dura. Rabbiin meeqa nu gaafachuu ta'a. Sababa iccitii baatuutiin bultii meeqaa diigamu jira. Sababa iccitii baatuutiin saayibummaa meeqa abbatu jira. Sababa iccitii baatuutiin amaanaa biyyaa meeqa abbatu jira. Sababa iccitii baatuutiin hawaasa meeqaatu adda diigamu jira yaa obboleeyyan beekumsa. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wasalaam maal jee? Irra badaan namaa jee iccitee eeggachuurra. Nama haadha manaa isaatii wajji rafee gabbahee haasawu. Haati manaalleen haasawuu qabdu geelota isii wajji. Namni garii tapha godhatee bakka barcaatti illee haasawu akkanaa haasawu. Oo taphana seetee hambarna akkanaati. Jaartiin tiyya akkanaati. Maal akkanaati. Irra fokkotaan namaa kanaa jee. Rabbi warra ifee eeggatu Rabbi nu haa godhu. Iccitii warra jabeessee eegu Rabbi nu haa godhu. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا في محكم تنزيله إذ يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وموضوع خطبتنا اليوم عن حفظ السر. obboleeyyan kiyya ka muslimaa hunda dura lubbuutiyyaa fi siniifillee sodaa rabbiitiin dhaama. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bakka hundattuu warra isa sodaatu rabbi nu haa godhu. Itti aansuudhaan mata dureen khutbaa teenya ta'arraa gabaabduun isii iccitii tiisuu waan ja'urraayii jechuu. Obboleeyyan kiyya ka muslimaa iccitii tiisuun amantii islaamaa keessatti sadarkaa guddaadha qabdi. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa guddoo kanneefii jira. iccitii tiisuu fi amaanaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wal qabsiise isiilleen amaanaa guddoo akkaan eeggamuu qabdurraayii jechuudha. Maaliif jennaan iccitii tiisuu yoo hin jiraanne bultii diigama. Iccitii tiisuu yoo hin jiraanne saahibummaa bada. Iccitii tiisuu yoo hin jiraanne biyyaa bada. Iccitii tiisuu yoo hin jiraanne kaayyoo diinii fashala. Obboleeyyan kiyya ka muslimaa. Kanaafi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bakka guddoo wanni isiidhaaf kannee jechuudha. Ergamaan rabbiilleen alayhi salaatu wassalaam hadiisota gabaabaa keessatti waa'ee kanaa dubbatee jira jechuudha. Iccitiin waa hedduu keessatti eegamuu qabdi obboleeyyan. Khutbaa irraa gabaabduu goonaa waan jenneef
dubbii akkuma guduunfaattiin haasa'u akkuma guduunfaattiin haasa'u jaarsaa fi jaartii jidduutti iccitiin eeggamuu qabdi bultiin akka barakattuuf bultiin nagayaan akka jiraattuuf rabbii fi ati jidduu iccitiin jiraachuu qabdi jiruun tee barakaa akka arkattuuf rabbiin akka gassi dhaabuuf sii fi rabbi jidduullee iccitii namni takka hin beeyne jiraachuun dirqama ta'a taati manaa keetillee hin beeyne jiraachuun dirqama ta'a sii fi rabbii kee jidduu ummata gaggaarii nu dura dabreerraa nama amata 20 ol halkan leeyrii salaatu ha guyyaa soommanaan oolu ha yeroo ganama manaa ba'u nyaata isaa fudhatee ba'u akka nama bakka dalagaatti nyaatu bakka dalagaa san hoggaa dhiqe immoo nyaata sanni sadaqata galgala magriiba booda mana deebi'a haati manaa soommanaa nyaate quba qabdi inni garuu guyyaa guutuu soommanaan oole nama kanaa meeqaa jira ummata dabare keessa isaa fi rabbi jidduu ibaadaa jirtu haati manaallee hin beeyne hedduu jira jechuudha arraan tana saahibaa fi saahiba jidduutti iccitiin eeggamuudha qabdi saahibni kee tokko wanta akkasii hima wanta nanaa jabeesii iccitiidhaa siin ja'a ati saahiba biraa qabda saahiba keessaniif himuun qabdu abadan waan fedhe yoo taate wanni fedhe yoo ta'e maaliif jennaan wanni kun iccitii sii fi saahiba keessan jidduu jirtu malee iccitii saahiboonni hundi dirqama beekuu qabanii miti jechuudha saniif sii fi isa jidduu qofa taa'uu qabdi yeroo garii ammoo namni osoo hin beeyne iccitii je'ee waa sii hima waan san nama biraatiifis himee jira wanni san shirk jettee ati magaalaa keessaa si dhufti ati iccitii jettee waan tana qabu jirtana meeqarraa dhoysitee garuu halaalaa nama ati yaanni irraa dhageesse yeroo garii namni san ammoo akka waan iccitii san ati himteetis si fudhata yeroo garii wanti akkasiitis ni jirti namni osoo hin beeyne yeroo garii iccitii garii haadha manaatiif himuu danda'a haati manaa ammoo bakka ta'anii buna dhuganitti akka taphaatti duraa ba'uu dandeessi iccitiin san ammoo waa meeqa balleessuu dandeessitu kanaaf namni waan namaa himuun hin barbaachisne yeruma jalqabaa nama takkaaf himuun qabu jabeessuu qaba if bira kaayuu qaba dhoorkuu qaba ta'ammoo saahiba kiyyaa jee namni akkaan si dhiyaatu si hime yoo wanni feete dhufte haadha manaa keetiif illee himuun qabdu maaliif iccitii je'ennaa himilleedhaa nam takkaan himini jettee himta namni saniis nama isa jabaatii jira nama amanu nama ni dubbata je'iyyaan nama san bira dhaqee aboogaa iccitii jaaniin naa himanii nam takkaan himini jee nama sanii namni kaanis nama jaalatu qaba nama amanu qaba sansalanni akkasumas deemaa beek dubbiin tun osuma ati eeyduu shir jettee kara biraatiin si dhufti ati walii maali saahibumaa'uu eenyu amannaa shakkii si jidduu darbiti saahibummaa walii baddee jechuun waan fedhayyuu fide walii saahiba san hin dhageessooti akkana na godhee moonuma jettu duba baleeyyan kiyya ka muslimaa iccitii jabeessuun iccitii eeguun akkaan barbaachisaadha jechuudha iccitii namni fi qabachuu qabu jira lubbuu ta'e keessa jiraachuu qabdu taati manaa beekuun qabdu lammaffaa iccitii sii fi haadha manaa jidduu jiraachuu qabdu jira ta isin lameen jidduu gabba'uun ta'an ta ollaan dhaga'uun qabne ta namni gandaa dhaga'uun qabne iccitii sii fi shariikoota kee ha bizinesaa jidduu jiraachuu qabdu jira waldayaan jaaramta fakkeenyaaf waldayaan dalaydu kana keessatti karoora lafa kaayyata namni karoora qaba akkaataatti dalaguu qaba istiraateejii qaba wanta nagabbee namni keenya keessaafuu xabi'aa biyya teenyaatirraa namni hogguu za'aa booda gattaa'e iccitii waan ja'an yoo rabbummaan irratti eege malee akkuma jaba bizinesa siraa boru dalaguu waan akkanaa dalaguu deemna ta'a akkanaa godhuu deemna abaluu fi abaluun akkanatti karoora akkanaa lafa kaayyannee jee lafa kaaya nama siin gammannee jira nama gari immoo karooruma keessa si jalaa fuudhee hojiirra oolchuu jira osoo ati quban qabne nama gari wajjii haasofte waan akkanaatiin dalaguu deema jettaan aha akkasii wanni kanaa biyya tana keessatti hin taatuu jee si biraa fute inni immoo karoora san fudhatee fute boru ammoo xiqqoo booda baatii waa xiqqoo booda isaa waan san dalaguu agarta saboo namni akkamiinuma jettaati iccitii maan eeggatiin tara dura ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam maal ja'a haajaa teessan irra gargaarsifadhaa jee kaayyoo bakkaan geewuu feetan irra gargaarsifadhaa maal godhuudhaan dhooyfachuudhaan irra gargaarsifadhaa jee waan takka yoo dhooyfattee bakka sii geessi wanni ati gabbaastee haasoyte ammoo magaalaarra oolte kalaas bakka geessi jettee yaatin sammuun teesillee yeroo garii waan sana haasa'uu qofaan akka waan ati duruu daleeytee fudhattee waan san mirqaan ittiin qabdu
وانا سوي دولار يرو يدو وان أصون هاسو إني دلي يدو في وانا سوي تدلي دولار وان أصون هاسو إني أصونم تكاني من نمني سما دلو سيا أركو وانا كسيتي بكسيجة والنيت يدو يفدر أسويتو بكنجي سنيون دلي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد تبقى لينك يا مسلمة إجتي إيجموك عبد الرحمن ماس نمني من قدوم ما يرون مجد دوتا أبام مناتي في هاتي منا دلك موان هم تشوك أبني جري يروك كسي وارسون انتو مالف واتول شوفوان دي موجود نمني هرنا ولي ولرتي مات من قدون حاجة جدو في التسن إجتي سمنا سني فودي قباس ونقبض إجتي سمنا سني فودي قباس تي نما صدفاتي في منقبض مالف حاجة ننجر توان تيف خن اللين وان هدو بيدي قرأي وان هدو نما دينا ولي قرأي وان هدو تقم ما نماتي في حواسب ما بل ليسا جرور رأي جتو خن اللين مالي وني قباسي عصوف خلاص أجتي همتن أمنا ما توقع بنمني حاجة سطلمتي تولتي تولو باتو سنتولي إجتي سنمو أجي قبون قبض حاسو قرأتشون قبنا متك أما اللي تبرا إجتي إقمو قبض الرحمالي fakkeenyaaf mana yaalaa namni hojjetu namoonni mana yaalaa hojjetu AB hedduu namarratti arkuu danda'a. Dhukkubni bakka qaanyii nama qabe qaanyii fixatee jira. Namni dhibee isaa kana wallaansa argachuudhaaf jecha AB isaa hunda nama mana yaalaa hojjetu kanatti ni garsiisaa jechuudha. Namni kun dubbii san achii gabbaasuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa isa gaafata. Iccitiin san achumatti eeggamuu qabdi. أبلو كنا وانا كناتي وانا كسيدي تكاتشي قبون قبضو جتشو مالي ناموس وجيت اللي مدي أمنتي غيست اللي والرب برتي أدب اتنما غويسور راي جتشو والرب اتنما أزبور راي جتشو ونتو إجتي يقمو قبضو را تكتنا أما اللي إجتي يقمو قبضو را نموني هو قن سمنا برنوتا الرفاجر برتو دا غيسا نما هركك اللي يجر فكين ياف منا برنوتا خفلتي وقوتي هركك اللي يجر harka qalleeyyiin kun bilaashil barachuu isaanii yoo barattoota biraa dhagaamte itti dhagaamti akka barattoota kaan irraa addatti filaalanii fidhaamootan akkas haa ta'u yoo ta'e bilaashil barachuun isaanii san takka immoo gargaarsa wayii qabaachuun isaanii takka immoo rakkoo mana keessaa silaa isaan qaban rakkoo ganda keessaa silaa isaan qaban ta bilaashitti akka baratan goote san achii gabbuun qabdu jechuudha isaan jidduutti hafuu qabdi. wanni namni gabbaasuu fi sinjuru wanni namni haasoo fi sinjuru icciti eeggamuu qabdurraa ammallee icciti eeggamuu qabdurraa takka maali icciti bakka meeyitaa dhiqaniiti meeyitaa yeroo dhiqu namni meeyitaa kanarratti waan adda addaa hedduu arkuu danda'a qaama isaa kana olii gaggaragalcha hirrina xiqqaa tokko haachitti arkee gabbaasee haasawuun dhoorkaadha akka shari'aa islaamaatti obboleeyyan kee muslimaa adaba kana eeggachuu qaba namni yeroo dhiquus akkaataatti dhiqu qaba eega dhiqee boodallee amaanaa waan sanii wajji wal qabattu hunda guddisee eeguu qaba maaliif waan tana arra dubbadhee jennaan namni keenya bakka tanatti tartiiban qabu hedduu tartiiban qabu icciti eeggachuu tanarratti hedduu tartiiban qabu akka taphaan nu duraa baati akka haasawaan nu duraa baati akka saahiba jabaa jennee yaannu nu duraa baati hisaabuu gizee za'abuu dagattaa namni isquban qabu tartiiban qabu bakka tana hedduu firra dalaguun irraa eegame hedduu hatta namni waa beekulleen bakka tanatti yeroo hedduu gizee mucucaatu ni mul'atti duba wanti hundi bakka qabdii beeki wanti hundi tartiiba qabdii beeki haasawni bakka bunaatti haasawan kophaadha haasawni dhiirtii wal wajji haasawitu kophaa obboleeyyan haasawni saahiba wajji haasawan kophaa saahibootuma keessaa ka kopha wajji haasawitu jirammaas haasawa garii haasawa hunda nama hunda bakka hundatti haasawan haasawa haasawuun barbaachisuu fi kan barbaachisnellee namni adda baafachuu qabaa jechuudha haasawni bakka meeyitaa kunis haasawa iccitii jabeeffamtee eeggamuu qabdurraa isii takkaa jechuudha taanta eeggamuu qabdu ammaa saahiba saahibni waliif daawwitiidhaa jaala saahibni waliif daawwiti rakkoo yoo si mudatte
hirrinni yoo si mudate saahiba kee kasitti aanu wajji waa hunda haasoyte waa hunda wajji mari'atte rakkoolee wajji furta fatana akkanaan na qunname akkami bira kutuu qabnaa saahibni kara si kaaya waliif daawwiti waan ta'eef wal guuta waan ta'eef arra saahibni kee iccitii akkasii sitti himatee rakkoo san wajji furtee bira kuttee yoo boru wal loltellee iccitiin san ba'uun qabdu boru yoo wal loltellee qabri ittiin galuu qabdaa bee adaba gaa adaba islaamummaa akkanaa bee sahaabota keessaas akkanaat ture Hudhayfaa ibnul Yamaan iccitiin ni beeku bara abbaan biraa tokko hin beeku Abu Bakri nama ergamaan rabbii akkaan jaalatu sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii nama akkaan jaalatu sadarkaa guddoo nama isa bira qabu Umar ibn Khattab akkas gurbaan gaafa kaan dhufee ergamaa rabbii alayhi salatu wassalaam yeroo hunda guu isa arkeen seeqa rasuulli rabbii nama hunda sana jaalataa jeeshat heetiin gaafadhaa jeetti dhufu yaa ergamaa rabbii nama hunda eenyu jaalattaa jee Aishaadhaa jee nama hunda eenyu jaalattaa naan Aishaadhaan jaaladha jee tokko khanii isin qixxeessuun qabu jee dhiira keessaa hin baanaa bar jee Aishaa booda ala ta'uu dhabu jee abbaa isiiti jee eegasoo jennaa Umari jeen eegasoo Uthmaani eegasoo Ali yoo cara shaara nageessin beeku jee firraa osoo gurbaan sahaabota akkasii jaalatu san iccitii isaan hin beeyne ta Hudhayfaan beeku jira Hudhayfaan ibnul Yamaan wanti hundi bakka qabdi jechuudha saahiboonni hundi waan ati beeytu beekuun qaban dirqama waan isaan bira ga'uun qabne hedduu jira waan siifi saahiba kee tokko qofa keessa jiraachuu qabdu hedduu jira waan namni alaa tokko siin mari'ate ka'ati siifi isa jidduu bicha qabuu qabdu jira ka saahibni kee beekuun qabne hanga feete wal jaaladhu hanga feete walitti dhiyaadhu beekuun qabu saahibni keessan maaliif iccitiidha wanni tun amaanaan hadiisa tokko keessa maal jaa rasuul alayhi salaatu wassalaam namni tokko waa sii himee hoggaa si laale beekii jee amaanaadha wanni sanii naa jabeessi jechuu isaatii jee ijarraa illee wal beekuu qabdaa jechuu innaa waa ta'u walii hin ta'isi namni waa sii himee hoggaa si laale beekii jee wanni san amaanaadhaa naafis jidduu ba'uun qabdu jechuu isaatii jee meeqaa ba'u jira duba nu dura rabbiin meeqa nu gaafachuu ta'a sababa iccitii baatuutiin bultii meeqaa diigamu jira sababa iccitii baatuutiin saahibummaa meeqaa badu jira sababa iccitii baatuutiin amaanaa biyyaa meeqaa badu jira sababa iccitii baatuutiin hawaasa meeqaatu adda diigamu jira yaa obboleeyyan kee muslima iccitii eeguu tana irratti ifaa dhoorkinu ifaa barsiisnu ilmaan keenyallee haa barsiisnu namni yookaan naman ta'u hawaasni yookaan hawaasan ta'u hawaasa haasawaa ta'uun gaarii miti haasawa haasawanii fi kanaasaan adda baafachuu qabna bakkatti haasawunillee adda baafachuu qabna haasawni ammaa irra guddaan bakka bunaatti للأسف الشديد وأنا دون مرفق في سرة الدبافتشون تركب الرورة تاجتشو حذيفة بن اليمان منافقون تهم تك بيغسرت أول منافق أغني سبري جلد أبو بكر قالوا كستين بيو عمر بن الخطاب كستين بيو إذا سادي بوت تلوفي يا حذيفة ربي جاء إناي مجين أنين جراي أمة سنكيسة منافق سنكيسة إن يقاكن عمر بن الخطاب إيرسني بيخا إيرجنني وركاني ساخن نمتسن يا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين خيسن جرتو أما بود مونم تكاني موجينا إجتير فاطمة إرجما ربي غافدو أودي صلى الله عليه وسلم قررتي أساسي نبو تشيتراتك أما اللي قررتي أساسي نخفلتي أمانتي إن عائشة جاللان سيف أبو سني سيك أبي هدران عيني جتة هم في الدي فاطمة هنجي إرجما ربي دو دنيا رادي صلى الله عليه وسلم إيجوز بود وان سليم تيف أنس بن مالك اللي نكسي كتير جمال ربي اتهمه سليم هاتي إساء خدتي ناهي جتيني همودي دي ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشتي رسول ربي أبدا انباسو جي هذا إساتي في مودي دي أكنا أكي ربين في الأخان أكي ربين جارة أخان خلاص هني من أبا في الإيمان تال هني من خلاص وانت في هذا عبد وانت في هذا عطل اتشتي راجت جارتين تبيخون قبل hanga feete namni jaartiirra nama jaalatuun qabu jaartiin tee beekuun qabu si duraa bu'uun qabu جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ورجعت يقول ربنا يقول دبا حديث ذو خنين بيرخدو فعل خنانين قولبا إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مالجي الربدان نماجي إجت يقول شورا الربدان نما هذا منا إساتي وجرفه قبه حاسوجي
yeroo garii namni aruusa je'ee yeroo namni fuudhee saahiba garii jira dhufee kasi gaafatu akka waan dhiirummaa wayii takkatti akkam taate maal jee si gaafatu waan takka haasa'uu qabdu. Li'annahu irra badaa namaa jechuun nama akkaataa jaartii isaatii wajji ta'e gabbee haasa'uu jedhe. Namni garii tapha godhatee bakka barcaatti illee haasa'u akkanaa haasa'u. Oo tapha na seetee hin barnama akkanaatii jaartiin tiyya akkanaatii maal akkanaatii. Irra fokkotaan namaa kana nama adaba hin qabne nama naamusa hin qabne iccitiin jaartii wajji akka ta'an ilma naasawan haati manaalleen haasa'uu hin qabdu geelota isii wajji khalaas achumatti bultii wanni bultii achumatti hafuu qabdi waan hawaasa diigaa jiru keessaa tokko guddaalleen kana duba dhiirtii garii akka nama dhiira dhufee si gaafate yeroo aruusa dura seentu aboo kam taate jee dhufee si gaafata akkana jetteen waan takka himuu hin qabdu akkaataa bultii haadha manaatii hojjetaan nama takkaanii mala kanaaniin goolame irra badaan namaa kana jedhe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam irra fokkotaan namaa kanaa jedhe rabbi warra if eeggatu rabbi nu haa godhu iccitii warra jabeessee eegu rabbi nu haa godhu iccitiin abbuma fi isa gidduutti iccitii taate sani dubbiin qaama sadaffaa tokko seenuu hin qabdu saahibni kee beekuu hin qabu jaartiin ta'e beekuu hin qabdu beekaan fedhe kasirra guddaa beekuu hin qabu maaliif iccitii jeessi himatee namni jabeessiif amaana khalaas qabii kaayiif yoo walloltanillee waan san hin baasin walloltullee hin baasin kana naa isa beeka galmee isaa naa harkaa qabaa jettee isa gad hin baasin rabbiin si gaafata guyyaa boru. عباد الله ألا صلوا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وعلى بقوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الملة والدين يا من بيده أمر الدنيا والدين اللهم أحصي اليهود عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الملة والدين يا من بيده أمر الدنيا والدين اللهم أرسل اليهود عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى درجات جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون